Waaqayyo walii wajjinii nuyi ilaallu wangeela Luqaas irratti hundoofnee boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaasee hanga 14tti kan jiru nan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Yesuus namicha nyaataaf isa waameen isimmoo irbaata yookiis cidha yommuu godhattu fira kee yookiis obboloota kee yookiis aantii kee yookiis sooressota ollaa keetii hin waamin. Isaanis immoo darabee isaanii si waamanii gatii akkasiif hin deebifnetti. Ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne, warra bu'aan dhagna isaanii hir'ate, warra naaffatan, warra jaaman waami, ayyaana in argatta. Isaan waan siif deebisan hin qaban, Waaqayyo garuu du'aa ka'u warra qajeelotaatti siif hin deebisa jedhee. Ameen. Mee mataa keenya qaqqabanne Waaqayyoonii kadhannee dubbii kana walii wajjinii in ilaalla. Mee Waaqayyo gooftaadhaanii natti dubbadhu sin dhaggeeffadha. Jiraataa sagalee keetiin keessa namummaa kootti dubbadhu. Maaddii keessa qulqulluu kanarraa hirmaachuuf gaafan jedhu garaan koo, qalbiin koo, afurri koo siif akka ta'utti an garbichi keessin dhaggeeffadha. Natti dubbadhu jedha. Mee isa bara darbee waggaa keessa ceene kanaa gaarummaa guddaadhaan isa nu golgee eegumsa isaa ajaa'ibsiisaadhaan isa nu wajjin ta'e mana keenyaaf isa nagaa laate, dhala keenyaaf isa nagaa laate, qe'ee keenyaaf isa nagaa laate, namummaa keenyaaf isa nagaa laate. Mee Waaqayyo gooftaa guddaa kanatti hin gammannaa. Kana duwwaatu hin taane jiraata foon isaatii fi dhiiga isaa kana soranne garaa lubbuu keenya ganama kana fudhanne bara 2017tti darbuudhaan Waaqayyo balbala guddaa tokko nurratti baneera. Haalleluuyaa. Kanaaf gooftaa nama gargaaru kana mee natti dubbadhu ganama kana waan irraa na deebisuun sin malu, waan irraa deebi'uun naa malu, waan irraa of sireessuun naa malu, waan ati jibbitee ciigaatee waan sitti hin tolle irraanan deebi'a. Ganama kana natti dubbadhu jedhaani Waaqayyoon. Ayyaana keessa guddaadhaan nu golgattee yaa Waaqayyo Abbaa foonii lubbuutti nagaa nuu laattee addanaan nu geessetta. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa baay'atu. Eegumsa kee dinqisiisaa kanaaf ulfaadhu. Ati jaalaladha, ati gooftaadha, ati abbaadha, ati tiksee keenya. Siin du'a baay'ee bira dabarreerra, siin salphina baay'ee bira dabarreerra. Uleen abbummaa kee yaa Waaqayyo gooftaa machaa dukkana hamaa keessa nu dabarsee asiin nu ga'eera. Bara bara maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ulfinni teessoo keessa jiraataa haa naanna'u. Amma immoo si dhaggeeffannaa maqaa Yesuus hedduutti dubbadhu. Foon kee dhiiga kee kana yaa Waaqayyo fudhachuuf yeroo qopheessinu kana yaada garaa keenyaatti yaa Waaqayyo kaaraaramtu hir'uu keenya yaa Waaqayyo nutti agarsiisee jiraataa dhiiga kee kanaan nu qulleessitee humna akkatti nu dabarsu jaalala kee naaf haa ta'u. Jalqabaa malumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin ameen. Dilbata torbaffaa ayyaana du'aa ka'u Kiristoos booda itti Waaqayyoon waaqessinu. Ergaawwan nuyi ganama kanaa dhaggeeffanne sadan isaanii walitti cuunfine yoo ilaalle ergaa wal fakkaatu qabu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kanarratti hundooftee waldaan kiristaanaa mata dureemti guyyaa kanarraaf kenname cubbuudhaaf bitamuu diduu kan jedhudha. Egaa waldaa keenya guutummaa isheetti ergaan jabinaan ergaanii iddoo hundumaattee bifa walitti fakkaatu nagaamoo mata dureen guyyaa har'aa kennamu kana yoo ta'u
Ani immoo isaan kana sirraa walitti cuunfee mata duree daandii cubbuurraa warra deebi'aniif Waaqayyo burqaa fayyinaa qopheesseera. Ameen. Daandii fayyinaarraa daandii cubbuurraa warra deebi'aniif Waaqayyo gooftaan maccaa burqaa fayyinaa qopheesseera kan jedhu walii wajjin ilaalla. Mee garuu dursine maal ilaala cubbuun? Maali cubbuun? Akkamitti hiikattu? Akkamittis nu gara cubbuun? Yeroo cubbuu jennu ilaalchi keenya maal fakkaata laata? Maaf akka kanaa jenne sirriitti hawaasatti qeessinfaa sirna qulqulleessuu gaafa jammaran utuu addan baafateen fooniin dhiiga gooftaarraa kan fudhatu foon gooftaas dhiiga isaa si yakkaa'eera. Haa ta'u malee maali cubbuun? Akkamitti hubattu? Cubbuu yeroo himnu hiika bal'aa yoo qabaate illee macaafa faarfannaa boqonnaa 32 lakkoofsa 1 kaasnee yoo ilaalle jechi cubbuu jedhu wantoota ijoo ta'an lamaanidha kan inni kaa'amee jiru. Jecha ijoo lama. Inni jalqabaa jechi kun irra daddarbaa jechuu yeroo ta'u cubbuun irra daddarbaadha. Maal jechuudha irra daddarbuun? Irra daddarbaa jechuun daangaa nuu kaa'ame, sarara nuu kaa'ame, ajaja nuu kaa'ame cabsinee darbuu jechuudha. Irra deebiin dubbadha. Cubbuu jechuun sarara nuu kaa'ame, toora nuu kaa'ame, iddoo lixuun nuuf hin malle cabsinee ofii keenyaan isa nuyi gallu irra daddarbaa jedhama. Bifuma kanaan kanaafuu waan Waaqayyo gooftaan maccaa akka dubbii isaatti akka jecha afaan isaa keessa ba'uun isa namni irra darbee isa namni isaaf abboomamuu didee sagalee isaaf abboomamuu diduun jireenya hafuuraa kan naamusaa isaa wajjin jabaannee nu dhaabbannu hin godhinaa isa nuun jenne goonee gaafa nu deemnu inni kun irra daddarbaa jedhama. Irra daddarbaanii abboomamuu diduudha. Irra daddarbaan Waaqayyo malee nan jiraadhaa nan danda'aa jechuu waan ta'eef akka dubbii sagalee Waaqayyootti cubbuun fincila Waaqayyo irratti kaalachuudha. Fonqolcha mootummaa isa kana hafuuraa gara kan foonitti ittiin geeddaruu jechuudha cubbuun. Cubbuun isa Waaqayyo gooftaan maccaa fedhe dhiisnee isa miiri keenya yaadni keenya isa ni raawwatudha. Kanaafuu yeroo namni cubbuu jalina hojjetu harka Waaqayyo keessaa ba'ee barruu Waaqayyo keessaa ba'ee mootummaa seexanaa mootummaa isa garaa lafaa kana sooratu isa dhaqee garbooma. Kana qofa miti akkuma Addaamii fi Hewaan jalqaba gannata keessaa Waaqayyo abboomamuu diduu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyoodhaa alatti mootummaa mataa isaanii isa dhaabbachuudhaaf yaalani cubbuun harka Waaqayyoorraa nama sigigaachisiisee Waaqayyoodhaa ala akka jiraatan nama godhu. Hiika dabraanii cubbuudhaaf kenname jechi sun cubbuu jedhamu yeroo ta'u akka kanaa jedha. Cubbuun inni jalqabaa daddarbaadhaan jedhee inni lammaffaa immoo cubbuun maalitti hiikamaa? Cubbuu isa jedhu hatiyaat yookiin immoo Ingiliffaan siin isa jedhamu ta'ee galma kaayyoo karoora Waaqayyoo dhala namaaf qopheesserraa maquu. Galma Waaqayyoo dhala namaaf qopheesserraa maquu. Karaa Waaqayyoo ilmaan namaatiif kaa'erraa jallachuu. Iddoo Waaqayyo gooftaan maccaa itti nama hin barbaanne dhaabbatanii yookiin jiraatanii arguu jechuudha cubbuun. Cubbuun galmarraa nama kaachisa. Karoorarraa nama kaachisa. Jireenyarraa nama kaachisa cubbuun. Cubbuun isa Waaqayyo itti nama barbaadaniisne isa ofii keenya barbaannetti kan nuyi maxxannee hamnu yeroo ta'u cubbuun inni jedhu kan isin ajaa'ibu macaafa qulqulluu keenya keessatti si'a 454 barraa'ee jira kakuu duraa keessatti
Kafuna lammaffaa keessatti immoo 189 barraa'ee jira. Walii gara inni galma namaa irraa kaachisu kun inni jireenya irraa nama kaachisu kun macaafa qulqulluu keessatti walii galli isaa 731 barraa'ee jira. Egaane cubbuudhaa fi jallinni wal ga'anii dhala namaa jireenya namaa isa waaqayyoo gooftaan macaa barbaade irraa kan kaachisan. Maatii gooftaatti dhiyaachaa jira gatii ta'e kan akkatti dubbatu. Yaada waaqayyoo irraa gatii nugusti kaachisuu fi of eeggannoo guddaa gochuudhaan waaqayyoo wajjin akka deddeebi'u. Akka alellee waaqayyoo wajjin deddeebi'u sagalee dhugoodhu. Mee dhiibbaa cubbuun ala namaa irratti fidu laallame. Mee cubbuun kun yoo kana goone maaltu ta'a? Cubbuudhaa fi irra daddarbaan jedhamu waliigalli isaanii 731 macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo argaman fincila waaqayyoo irratti qaamne galma keenya irraa gaafa qaamne dhalli namaa maal haammata sanyii dhalli namaa haammatu maal jedhaa? Macaafni qulqulluu keenya kana jala muree nutti dubbata. Cubbuun ati faranjiira jedhee biraan darbu. Cubbuun ati gurraacha jedhee malakkee hankee immoo fooyyee qaban jedhu. Cubbuun ati sooressadha birrii keetiin jalaa baasan jedhu. Yookiin immoo ati hiyyeessa gadi deebee ijaan keessa irraa keeran jiru cubbuun. Barataa yoon immoo nama barate beekaa namoota sadarkaa guddaarra jiran amanaa kan namanni hin jedhu cubbuun guutummaadhaan ala namaaf haala. Kanaaf dubbisa keenya si jalqabaa keessatti warri waaqayyoon galateeffatan baarraa, dhiyaarraa, kaabarraa, kibbarraa warri dhufan jiran guutummaa addunyaa kanarraa isa isaan keessa galamee ilaala. Macaafa faarfannaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee hamma 2 baarraa, dhiyaarraa warri dhufan jiru ala namaa warra cubbuutti kufee jireenya hadhaa jireenya waaqayyoo gooftaan macaatti hin gammanne waan fokkisaa keessa warra dhandhamatanii gatii kaffalanidha. Gatii ulfinaatuu hin taane gatii jallinaa. Kanaaf cubbuun summii hamaa dhala namaa mancaasu yaada waaqayyoo karoora waaqayyoo irraa kan gargar nama baasu yeroo ta'u wantoota armaan gadi jireenya namaa keessatti raawwata. Inni jalqaba guutummaa jireenya dhala namaa kana waan nama du'a agarsiisa cubbuun. Jireenyi dhala namaa mataa miila isaa wallaalama. Macaafa faarfannaa boqonnaa 32 labaa kan nama fudhate ilaallume akka kanaa jedha. Hundumaan olitti cubbuun madda jireenyaa isa ta'e waaqayyoo irraa hariiroo hiikkachuudha. Tokkummaa hiikkachuudha. Kanaaf gaafa namni waaqayyoo wajjin cubbuutti dhaqee bu'u fuula waaqayyoo duraa baqata. Argaa waaqayyoo duraa baqata. Hindi hundee waaqayyoo deddeebi'uu waaqayyoo ulfina waaqayyootti nu sodaachisuutti ka'a. Macaafa uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hamma 8 gubbaatti barraa'ee jiru. Wanti guddaan cubbuun godhu sanyii hamaa nama keessatti biqilchu. Ija hamaa cubbuu nama keessatti biqilchu. Inni guddaan inni hangafti nuni waaqayyoo wajjin diina akka taanu waaqayyoodhaa ala akka nu jiraannu godhu. Maaliif gaafa cubbuu hojjennu argamni waaqayyoo jireenya nama bakkata waan ta'eef. Kanaafuu yaala እግዚአብሔር ህይወት ትርጉም ስለሌላት jireenyi dhala namaa isa armaan gadii keessatti gadi galaa jira. Nama dubbatu macaafa faarfannaa dubbata. Tokkoffaa guyyaa hundumaa iyya waca gadooduu aaduutu dhala namaa keessatti argama. Kanaaf isa sirna dubbifne keessaaf hin argina. Lafa onaa duwwaa waan jireenya keessa jooraniidha. Cubbuun namni yeroo hundumaa aaduu isaarraa kan ka'e dhiphachuu isaarraa kan ka'e hafuura baafannaa dhaba. Boqonnaa qabu dhalli namaa cubbuudhaan waaqayyo wajjin gaafa gargar badee jedhamu karaa maal jedha barsiisu. Kanaafuu gara maatii gooftaa kanatti gaafa dhufne maal fakkaanna? Jireenyi keenya maal fakkaata? Halkaniif guyyaa eegamsa waaqayyoo jala buufatu warri cubbuu hojjetan. Akka kanaa jedha Faarsaa 32 lakkoofsi 4. Faarsaa 32 lakkoofsi 4. Guyyaadhaa fi halkan. Guyyaa halkan gaafa jedhu harki waaqayyoo isa eegumsaa qofaatu hin taane firdiidhaan waan socho'uuf guyyaan jedhu yeroo dhaloota baay'eedhaaf guyyaan ife namoota baay'eedhaaf addunyaan kun waan gaarii
yeroo isheen laattu yerootti namoonni baay'een waan gaarii argatan hansaa garuu guyyaansaaf halkansaa dukkannisaa garaagarummaan qabu. Galgala jechuun dukkana jedhe galgala jechuun gaafa dhalli namaa humna horatee jabina horatee waaqayyoo wajjin deddeebi'uudhaaf guyyaa caalutti darbuudhaaf waaqayyo biraa yerootti humna horannuudha. Dadhabbii kaleessaaf irraa harcaafne munukkii kaleessaaf irraa harcaafne ganama tokko gaafa malee humna haaraadhaan lafaa kaanu. Gaafa namoota baay'eedhaaf humni isaanii haareeffamu warroonni cubbuu keessatti gad dhiqeffamanii jiran harka isaanii guyyaan isaanii garaagaran beekamu buluun ta'u. Kanaaf halkanii guyyaa jedhe ani halkanii guyyaa nan aada jedhe. Faarsaa 32 lakkoofsa 4 dabalee maal nuun jedhaa? Jireenya koo keessaa gogiinsa dhibe jedha. Argitanii? Gogiinsa jireenya koo keessaa bade jedha. Waaqayyo wajjin jireenya nuyi jiraannu qabbana qaba bolotan ko. Waaqayyo wajjin jiraachuun qabbana. Waaqayyo wajjin jiraachuun haala galfiidha. Waaqayyo wajjin jiraachuun kabajadha. Waaqayyo wajjin jiraachuun ulfina guddaadha. Gaafa namni waaqayyo wajjin hariiroo jiru gargar hiikkatu jireenyi namaa gogiinsa hamaa keessa gala. Gogiinsa hamaa jechi jiidha jedhu kuni fixeensa waaqarraa bolotan ko. Macaafni qulqulluun nutti dubbata fixeensa waaqarraa. Fixeensa waaqayyo warra kan saataaniif kennani lafa olaaf lafa gogaa keessa kan ittiin darban warra dadhabaadhaaf humna warra wallaalummaa beekumsa warra irraa kaataniif karaa fayyinaa isa dhalli namaa qabeenya caalaa isa dhalli namaa beekumsa caalaa isa dhalli namaa qomoorraa dhalatee biyya jiraatu haala jiraatu caalaa haala galfii kan namaa kennu jireenya isa hafuuraa waaqa biraa namaaf kennamuudha. Galanni ulfinni waaqayyo si jiraataa lafa ta'u. Akka kanaa jedhe cubbuun jireenya namaa keessatti gogiinsa fida. Akka jedhe waaqayyo macaafa ba'u boqonnaa 32 lakkoofsa 2 irratti akka kanaa jedhe bokkaan fixeensaa inni jireenya namaa jijiisu eewu keessaa baha harka waaqayyo irraa akka dhufu waaqayyo fixeensa waaqarraatii fi bokkaa lafarraa bokkaa waaqa roobuufi fixeensa lafarratti qabuun si'aa eebbisoodha. Nu haa eebbisu waaqayyo jireenyi keenya gogee nafe mera keessan gaasati yaa waaqayyo jedhame jireenyi koo gogee nafe jedhama lafa ayyaana keetiin na jijiisi jedhame jira polota godhe keeffadhaa. Namoonni waaqayyotti amanatan warri waaqayyo irratti of gatan waaqayyo samii kana gubbaadha akka inni bokkaasaa kan roobsu matsaafni keessa deebi boqonnaan 33 lakkoofsi 27 dubbata. Jireenyi dhala namaa waaqayyo wajjin hidhannoo qabu. Bonaaf gannisaa eebbisaa gargar kan hin cinne endaa'uun jireenya faallaa ta'e kan nama jiraachisu akka ta'e dubbiin sagalee waaqayyo nutti dubbata. Warri waaqayyoon qaban warri waaqayyotti hirkatan warri waaqayyotti kooluu galan jireenya adda ta'e waaqayyo wajjin akka jiraatan nutti dubbata. Kanaaf macaafni faarfannaa boqonnaa 130 kan nama baasu lafa gogaa ila macaafa faarfannaa sama dubbisnu nama ilaalu macaafa faarfannaa 107 lakkoofsa 45 akka kanaa jedha Daawit yeroo jireenya hammaataa walii waaqa gooftaan macaa isaan fure utuun furuun dura jireenya isaan keessa darban yeroo dubbatu macaafni faarfannaa boqonnaa 107 lakkoofsa 4 warri lafa duwwaa hoftinuu keessa hin jirre minaalle atiyaatu simni keenya cubbuu keessa maal argama duwwaadhaan joo saba waaqayyo duwwaadhaan kanaaf lafa cubbuu nama joos cubbuu nama waaqayyo keessaa nama sigigaachisa nama baasa kanaafuu lafa bishaan hin jirre keessaa hin tooran jedha. Kana jechuun hafuurri qulqulluun geggeessaansaa iftisaa iddoo hin jirre jireenyi namaa waaqayyo wajjin gaafa ba'u walbaloo lafa duwwaa homtuu keessa hin jirretti karaarraa badan jedha. Daandiirraa badan isa sirriitti karaarraa cubbuu karaarraa nama gataam daandii waaqayyoorraa nama gataam kallattii waaqayyo gooftaa macaa barbaadeedhaa nama kaachisaaf cubbuun. Kanaafuu
kanarraa baruu duwwaatuun taane baay'ee kan nama gaddisiisu ጀሮኒ kun iddoo የሚኖርባት ከተማ መንገድ ጠፋባቸው። ካራ ጅሬኛ ነመ ግዱ ዳባጀ ሰው የሌለበት ኢየሱስ ነው አገርጋር የርኬሰን ካሰት ያዋቀው ጀራማ አለመ ነንዴቢያ ጀራመ ነዲቢ ሸዳመ ተከተለ ካራን ጅሬኛ ነማ አኛ ነማ ትቢዳ ዱአ ፉራ kun mo hiyyummaan mo hiyyummaa isa horii isaa manaa qofatu hin taane guutummaatti jireenyi dhala namaa raawwate harka waaqayyoorraa sigigaadha. Egaan edda kan cubbuun baansaa edda kan cubbuun rakkinnisaa kana ta'e waaqayyo dhaqdhaqqii kana keessaa akka baanu maata qophaa'e laata? Attamitti keessaa baana? Attamitti kana keessaa cabsannee baana? Maaddii gooftaatti dhiyaana gatilee kana akkasitti dubbata. Karaa qopheessera waaqayyo warra badaniif warra raakaataniif warra jireenya harkaa badeef warra karaan jireenyaa harkaa badeef waaqayyo gooftaan machaa har'as karaa faayinaa qopheesseera. Daandiin faayinaa qophaa'e. Daandiin faayinaa qophaa'e kun inni jalqabaa waaqayyo ofiisaa nuuf kenneera. Inni nu kenna jedhe ofiisaa nu kenne waaqayyo. Eenyummaa isaa nu kenne waaqayyo. Nutti mul'isa waaqayyo. Eenyummaa waaqayyo kun akkamidha laata? Waan lamaanidha. Argitanii waan lamaanidha. Macaafa faarfannaa 107 lakkoofsi 1 hamma 2 eenyummaa cubbamoota kan lafaa kaasu warra naafatan warra jaaman warra dhanni isaanii gar tokko du'ee fi isa deebisee haaraa godhee barcuma ulfinaa kan qopheessu eenyummaa isaa isa guddaan lama nuu laate waaqayyo. Warri kufanii lafan warri badanii lafan warroonni daandii raakaatanii lafan waaqayyo isaan kana barbaade golee arfanirraa kallattii hundumaarraa barbaadee deebise waaqayyo gooftaan machaa maaddii ulfinaa nuu qopheesseera. Haleluuyaa. Maaddii irraa nyaannee fayyadu maaddii irraa nyaannee kabajamu attamittidha inni jalqabaa eenyummaa waaqayyoon eenyummaa waaqayyoo inni jalqabaa akka kanaa jedhe waaqayyo gaariidha jedhe. Mee waaqayyo gaariidha jedhame maal jechuudha laata waaqayyo gaariidha gaafa jedhu maal jechuudha waaqayyo gaariidha gaafa jennu akkasiin galuutti dubbadha. Dhala namaarraa homaa tokko kan hin barbaanne badiisa namaatti kan hin gammanne gabbuu kufuu qaana'uu salphachuu namaatti kan hin gammanne garuu haala namaa tokko irratti utuu hundaa'in waaqayyo gooftaa machaa isa toora isaatiin ayyaana isaatiin dhala namaatiif akkasuma barbaade nama kennu waaqayyoon kun waaqa gaarii yookiin immoo waaqa garraamii jedhama galanni ulfinni bara baraan isaaf ta'u. Kanaaf waaqayyo biyya lafaa waan jaallateef tokkicha ilma isaa Iyyasuus Kiristoosin hin kenneef jedha nuu kenna. Karaan nuu kennama Yesuus, jireenyi nuu kennama Yesuus, ulfinni nuu kennama Yesuus. Kanaaf waaqayyo gaariidha. Mee keessa kaasatti waaqayyo gaariidha jedhama maalummaa. Waaqayyo gaariidha. Tani wala badan kana barbaada. Golee arfanitti badanii barbaada. Wala lafa duwwaa keessa jolchaan wala karaa raamadan mandara namni keessa hin jiraanne keessa wala jooraa turan wala kana waaqayyo gaarummaa isaarraa barbaaduudhaan iddoo isaan jiran dhaquudhaan anaaf isiniin nu barbaaddate waaqayyo gooftaa machaa gara mana isaatti nu haammateera. Inni lammaffaa amantii waaqayyo kan inni ofiisaa nu kenne waaqayyo maalidha? Araaratti guddaadha. Garanni isaaf haa ta'u. Akkuma ijoollee qabna ijoollee kana mee keenya ilaala. Mucaan keenya tokko nurratti yoo isheen fincoofte haa ta'u yoo isheen kaakkashikaachesite haa ta'u waan tokko yoo isheen goote mucaan koo har'a kana balleessite gadi daba billaanaafi morma isheerraa mureen qilee keessa buusaa. Ijoollee manatti fincoofte haa ta'u waa balleessite mormatti kunee kan namoo isarra jiruudhaa miiccinee dogoggora isheetti himnee deebisnee mucaa keenya taatee hafti. Ila akka kanaan waaqayyo yeroo inni gaarummaan isaa bara baraan jiraata jedhoo mihireetu ለዘላለም ነው። araara guddaa qaba waaqayyo warra badaniif karaa haaraa qopheesseera waaqayyo warra salphatanii karaa duwwaatii keessa deemanii waaqayyo karaa ulfinatti nama baasu Yesuusin nu qopheesseera. Isa kana dhabbadootaan ko kanaaf waaqayyo araaratti guddaa waan ta'eef akka nuyi gara isaatti deebinu akka nuyi cubbuu keenya himannu
akkanu yakka keenya sentiment gara isaatti deebinu harka isaa bal'isee waamaa jira Yesuus. Kanaaf karaa lama nu qopheessee ni jalqabaa inni maasaadha inni lammaffaa immoo akka nu jira Waaqa gooftaan machaa deebi'aa nu jedhe. Raajicha Isaayyaas 30:15 cini wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaasee jiru cidha hoolicha Kiristoos Yesuusin nuu qalame dhala namaa kan waame warra namni iddoo dhoowwate warra namni toora keessan gashine warra namni foonii isaanii ajeeffate ofirraa darbate isa miicee sirreessee iddoo ulfinaatti na dabarsu cidha ulfinaa cidha warra naafatanii karaan harkaa badee warra adeemsa dadhabanii daandiin jireenya warra harkaa badee akkasuma warra duudan waan gaarii warra waan gaarii dhagaan hin beekne oduumin siraachoo gaarii warra dhagaan hin beekne warra akkasumas immoo jaaman gaafa jedhu mul'ata jireenya warra dhaban qaroon jireenya warra harkaa bade ifti jireenya warra harkaa badeef Yesuus Kiristoos galma jireenyaa nu qopheesseera. Beekte sangaasa yaa Waaqa jedhaa maalame araara kee kanaaf si haa jedhaa maalame gara keettan deebi'aa jedhame na qulleessi jedhame akkana qolota araara kanaaf akkanu deebinu barbaada akkanu gara isaatti deebinu barbaada akkanu gara isaatti sinnu barbaada kanaaf isin gara kootti deebi'uudhaaf tasgabbiidhaan gab jettanii fayyinni sinii ta'anii jedhe Waaqayyo maal jechuudha laata kun amma yeroo baay'ee cubbuun harka Waaqayyo irraa akka nu bittifannee ofii keenya of dandeenye jiraanna jechuudha. Cubbuun ikkoo hiikumti cubbuu mataan isaa akkasii siniin jedhee laakki aanuuf nan danda'a ati nan barbaachisu jechuudha Waaqayyoon. Galmee koo keessaa eenyummaa koo keessaa ati iddoon qabu bakka waan wayii anaazir wayii karaa tokko karaa biraa jechuudha. Yaada garaa geedarachuun immoo isarratti hoggantuun immoo በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ለዋቀይ deebi'uudhaaf yaada garaa geeddarachuudhaaf isin irratti boqochuudhaan maal argachuu fayyina argachuu jedha mee ilaallu mee mucaan tokko gabasin goota jettan mucaan sirriine maal goote boossee utasin hin barbaadu gaas jedhe maal goote fiiddee sarartuu maal goote lafa dhoofti haala irratti abbaarratti lafa dhoofti riktanii maaliif dhalaadha utuu akka tasaa mucaan kun nama ormaa nama abbaa faana qabutu ta'e jaboti maal goote baabaa na rukutte mana isaanii lammaffaan na kunuun jetti maaliif amaale hanormaadha nuyi kan armaamini kan Waaqayyoodha yoo nu qonxoone Waaqayyoon qonxootamne yoo nutti dheekame Waaqayyoon dheekamamne Waaqayyo gooftaan macaa afaan du'aadhaan waa baasa beekee sangaasatti yaa Waaqayyo jedhaa maalame afaan du'aadhaan baasee jedhaa maalame sirriitti of gateera jedhaa maalame ilaa sana tokkotu barbaada Waaqayyo argitanii ilaala kun otoo arginu lafa ilaala dhiigaan gara kun abbaa qabee abbaa keenya irratti akka lafa lolu Waaqayyo ayyaana nu babaayisu amiin beekee sangaasatti yaa Waaqayyo jedhaa maalame yaa Waaqayyo sirriitti na uffataa jedhaa maalame boqonnaan aadaa jedhaa maalame kanaaf narratti of gataa nu jira Waaqayyo isarratti of gannaan boqonnaa jira bolootaan isarratti of gannaan jireenya jira argitanii mexinaanaa taalle meemmee Waaqayyo gaan warra sanatti of gatan warra jireenya isaa harka isaa keessa godhatan attamitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya isaanii kenna laata. Waaqayyo gooftaan machaa warra yaada garaa geeddaratanii gara isaatti deebi'an maal godha laata? Inni jalqabaa faarsaa 107 lakkoofsa 6 hamma 7tti ganama kana dhaggeeffanneerra Waaqayyo rakkina keenya keessaa nu baasa. Hin baana. Isa nu cinqe keessaa hin baana. Isa nu boosise keessaa hin baana. Isa gallu qabe keessaa hin baana. Isa nu gidise keessaa hin baana. Kanaaf Waaqayyo gaafa gara isaatti nu deebinu fureenni jalqaba isa gannu qabe isa gannu dhiibe isa nu nyaate isa nu qorqe Waaqayyo gooftaa macaa nurraa garagalchaa. Halleluuyaa. Haa deebinu kanaaf lammaffaa burqaa Waaqayyo gooftaa macaa warra kan isaa ta'aniif kennu sila jedheera. Warri cubbuu hojjetanii lafa onaa namni keessan jira keessa jiraatu hamma garuu gaafa deebinu gara isaatti Waaqayyo gooftaan machaa mandara ulfina qabeetti mandara hoolichaa iddoo hoolicha ofiisaatii maaddii qopheesse maaddii warra dadhaboo garuu waan hundumaatiin warra guutaman maaddii ulfinaatti tokkummaa qulqullootaatti tokkummaa warra Waaqayyo qabanitti Waaqayyo gooftaan machaa lafa duwwaa keessaa gara mandara namaatti nu dabarsa Waaqayyo. Haleluuyaa. maaddii ganama kana Waaqayyo keenya barootaan nurraa qatiyaa jiru ከናበ ከበረሃ ሰው ከሌለበት ወደ ከተማ ያሸጋግረናል እግዚአብሔር።
Haleluuyaa. Nama dabarsa waaqayyo obboloota darbuu jira. Nama ceesisa. Nama dabarsa inni gara biraan lubbuu isaanii sila waa jedheera. Cubbuun gaafa dhufu hiyyeessa deegaa waan hundumaatiin godhee nama biraa deebi'e. Gaafa kana jennu wanta jireenya namaa miidhan keessaa tokko hiyyummaan. Hiyyummaan ishee birrii duwwaa yaadinaa. Ishee mana duwwaa yaadinaa. Haa ta'u malee walumaa galagala jecha hiyyeessa jedhu yoo fudhanne ilaalle warra wanta dhala namaatiif barbaachisu hundinuu itti hir'ate ta'uusaa macaafa qulqulluu kana keessaa iddooma kana nuyi qaama. Macaafa faarfannaa 107 kana qofsasa kan. Kanaaf Waaqayyo gaafa cubbuutti nama hiiku ofiisaatti gaafa nama deebisu inni jalqabaa meserewetaa uumenooriyaa isa kana hafuuraa tokko lafa duwwaa keessaa Waaqayyo gara eessaatti nu dabarsan jedhe mandara Waaqayyo isa jiraataa tokkummaa qulqullootaatti nu dabarsa Yesuus. Kana qofa miti ani sin ajaa'ibu. Eddeen immoo iddoo sitti geeddare dhala namaatti wanti barbaachisu mana duwwaa miti nyaata jedhe. Kanaaf warra beela'an warra waan nyaatan dhaban warra waan fuudhan dhaban Waaqayyo gooftaan macaa maatii ulfinaa qopheesseeraaf. Wangeela Maatiyoo Luqaas boqonnaa 12 kaasne warra jaaman warra garitti godhan wallaalan kanaaf እግዚአብሔር መሰረታዊ ህይወት አለው አረ ገልፊ አከንtti argatu ani sin ajaa'ibo dhalli namaa waan sadii mana nyaataa fi uffata barbaachisaadha. Hafuurri keenyaas nyaata uffataa fi manni barbaachisaadha. Inni sadaffaa warra Waaqayyo gooftaan macaa warra gara isaatti deebi'an kana nyaata hafuuraa foonsaaf dhiigasaa itti kenne itti isaan soore itti jireenya isaanii qabbanaaf aara galfii kenneefi itti hiikama cubbuu isaanii kenne. Kana qofa miti jennaan qullaan deemtan ani Waaqayyo gooftaan macaa keessan ayyaana isin tuusan jedheera Waaqayyo. Ila kana jedha lakkoofsi 9 matsaafni faarfannaa 107 lakkoofsi 9 inni dhumaa. Innoo isa dheebotaa dheeboon baasaa isa beelaas waan gaariidhaan hin quubsaa warri gadadamoon sibiilaan hidhaman guyyaa itti dukkanaa'ee dukkana keessa hin jiraatu. Warri kan Waaqayyo garuu እግዚአብሔር raaqotechuun jedha maaliifisa. Raaqotechuun maal jechuudha? Maal jechuudha raaqotechuun? Nama maaliin qabne? Nama wayyaan qabne amaariffisa የተራቆተችውን ነፍስ lubbuu waan uffatudha ayyaanni irraa godaani mul'anni irraa godaani jireenyi irraa godaani abdiin irraa godaani Waaqayyo gooftaan macaa uffata ulfinaa itti uwwisee gadhiisa Waaqayyaaf nutti uwwisee naa gadhiisa Waaqayyo ganama kana. Kanaaf ganama kana sagalee Waaqayyo kanaa nu jedha. Cubbuun sirratti immoo ayyaanni koo sirratti immoo ani immoo qullaa kee isa namni quba sitti qabe sitti kolfu kanaaf ayyaana kootti si golgee maaddii dhala kooraan si nyaachisaa nu jedha Waaqayyo. Kana qofa miti kan eebba hedduu Waaqayyo gooftaan macaa ijoollee isaatti kenna Waaqayyo ijoollee isaatiif iddoo itti kooluu galan isaaniif ta'a. Iddoo itti baqalu dhufata Waaqayyo bara hamaa kana keessaa dhukkuba keessaa jallina keessaa hammeenya keessaa Waaqayyo iddoo itti kooluu galan dhufata Waaqayyo. Meesha kana dhufate faarfannaa 32 jaamma sagali akka jedhe warra gara isaatti deebi'anii Waaqayyo wantoota armaan gadii godhe isatti kan amanan isatti warra hojjetan isatti warra jireenya isaa kennatan Waaqayyo wantoota armaan gadii isaanii godhe warra kooluu isaanii tokko bishaan baay'ee lola xurii kosii guuree deemu keessumaa amma yeroo ganaa kana nagarraa irraan gadee laga gajjalaa kana yoo agartan bokkaan roobee jennaan duuxoo kosii garraa kana peestaaliin gara gubbaatti hafe peestaaliin gara garraa sana tokkodhaaf guuree yaa akka kanaa jedhe warra isatti amanan Waaqayyo lolaa hamaa dhoqqee hamaa waan xuraa hamaa akka isaan fudhatee dabare Waaqayyo gooftaan macaa dhaabbatee isaanii lola. Ganama kana warra amantan dhaabbatee isinii balolo Waaqayyo. Merga isan kaasa yaa Waaqayyo jedhame. Lolaa hamaa jedhame. Dhoqqee fokkisaa jedhame. Warra 2017 jedhame. Nama baay'ee yaaddeessa jedhame. Ayyaana keetiin jedhame. Keessama nama seera balame. Ani nyaata weeraa balame. Manni kee nyaatamin. Dhalli kee nyaatamin. Een kee nyaatamin. Hojiin kee nyaatamin yaa. Lolaan fudhatee darbaani. Lolaan baroota. Jaabeer mattaadegee achana. Waaqayyo isaaniif iddootti kooluu galan qaban ta'e. Adda biraan warra Waaqayyo gooftaan macaa isatti kooluu galan akkaataan itti goolaboo gidiraa keessaa dhiphina keessaa ciniinsuu keessaa bitaa namatti galuu keessaa Waaqayyo gooftaan macaa isaaniin hin oolchaa.
Ameen. Soddomii lama torba sheekuma akka kanaa jedhu. Warra naannanii nama san. Bitaa mirga afuura kootti warra naannanii ana marsan. Waaqayyo gooftaan maccaa isaan kana hundumaatti na oolcha jedhe daawwiti. Bara 2016 Finfinnee maaddii gooftaa kana hirmaachaa yeroo 2017 dabarru manni keessan alli keessan qe'ee keessan mocha waaqayyoodhaan haguutamoo. Ameen. Kana waaqayyo mataa keenya gaafamanii. Liqaa lama kan isaan qadhaa. Obboon alatti immoo gara maaddii keetti yaadeen jira. Bara 2017 waaqayyo dubara hoshee lolaa hamaan hoshee bubbee hamaan yoo hammaatiyyo ani kooluu sitti galela jira. Kooluu sitti galela jira. Ati kattaa koodha, ati masaraa koodha, ati ooshaa koodha, ati uffachaa koodha. Siinnan darba, siinnan jira. Sagaleen argiteetta maaddiin na dabarsu naa qophaa'eera. Qullaatti nafu, manni koo qullaatti nafu, qe'een koo qullaatti nafudha. Maaddii hanga nama kana sooradhu, maaddii hanga nama kana sirkaa nyaadhu. Jiraataan foon kee dhiigi kee waan jireenya koo marsee jiru, waan hafuura koo marsee jiru narraa haa galageessuudhaan amantiidhaan. Dubbata Yesuus gooftaadha. Beekaa raaban tolooba beekaa tokko dubbata waaqayyooti. Carraan isinii kenna. Dubbata. Dubbata. Nanyaa gadaani. Sitti baqadheera jiraani nan deebi'a jiraani. Ilaalcha koo galeessaadhaan nan deebi'a. Dhaabbannaa koo galeessaadhaan nan deebi'a. Bara 2016 deebitanii agartan. Har'a awwaalameera sinirra. Hamma yoonaatti kan isin hojjoofi. Hamma yoonaatti kan isin marse. Jireenya keenya duwwaa kan godhe. Jireenya keenya kan qooqe. Jireenya keenya kan arraabe. Walii galee tokkummaa qulqullootaa kanarraa maqaa gooftaa Yesuusiin gara magaalaa qoncoo haa galaagalu. Mana keenyarraa haa galaagalu. Jireenya keenyarraa haa galaagalu. Waaqayyo gooftaa maqaa injifannoodhaan nu haa geggeessu. Hin kadhanna waaqayyo. Yaa waaqayyo gooftaa maqaa. Cubbuun sirratti hin moo'in, jallinni sirratti hin moo'in, gara jabinni sirratti hin moo'in, ammeenyi sirratti hin moo'in. Ana sii wayya. Anaa ala jireenyi duwwaadha. Anaa ala duwwaadha. Anaa ala njoorta. Anaa ala hinjaawwatta. Anaa ala galma dhabda. Anaa ala bineen muka simbira simbiralaa kaate nuttaata. Anaa ala ulfinni hin jiru. Anaa ala kabaji hin jiru nuun jette. Sagalee kee jiraataa kanaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa baay'atu. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin deebinaa nu deebisi. Gara keetti deebinaa nu deebisi. Cubbuun bara baay'ee nu moo'e. Ilaalchi bara baay'ee nu moo'e. Amalli bara baay'ee nu moo'e. Inni jireenya keenya balleesse maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaada garaa keenya hin geeddaranna ganama kana fayyinni biraa nuuf haa ta'u. Deebi'aa nu jettee tan deebina. Amala bara 2016 kana nu wajjin qaxxaamure. Ilaalcha keessaa ba'uu dadhabne. Yaada keessaa ba'uu dadhabne. Maqaa Yesuusiin sagalee ganama kanaan keessaa nu baafachuun jaalala keenyaaf haa ta'u. Foon kee dhiiga kee yaa Waaqayyo nu nuufeennu kun jireenyaaf nuuf ta'e, moo'ichaaf nuuf ta'e, ulfinaaf nuuf ta'e, yaa Waaqayyo gooftaa machaa galgala keenya kabajachuu jaalala keenyaaf haa ta'u. Ulfaadhu saba kanaa wajjin ta'e ulfina guddaadha yaa Waaqayyo gooftaa. Ulfaataa foon kee dhiiga kee kana soorachuuf jenna. Sodaa guddaadhaan gara keetti gaafa dhiyaannu namummaa keenyaaf isa foonii, isa hafuuraa fayyinni dhugaa nuu ta'e, hiikamsi dhugaa nuu ta'e, ilma Waaqayyo siin ulfeessine, siin lallabne, siin yaa Waaqayyo gooftaa machaa beeksisne ati nurraa argamtee jiraannee akka dabaru jaalala keenyaaf haa ta'u. Hamma dhumaatti nu geggeessi nu wajjin ta'i maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen.